marroodhaaf ajaja abaawwaboof aangoo akkasii isinii kenninan jedhamu garuu dhimmi irratti wal taatan yookaan wal hubattan jira. Misooma moo mirga dhala namaa kabajuutu dursa. Kuni sababa waraanni keessan jiruufidha jedhama. Waan bara 100 keessan dhumneet waggaa 5 kana keessa dhume jechuudha. Namni rakkoo mataa koon qabu beekan rakkoo mataa isaan qabu jaalmarroon isaaniifuu gaarii beektaa wanti kun lola keessa jiru. Ibsa yeroo baastan waan mufannaa yookaan aariidhaan qabxiin isin mufachiisa isheen kan addaan sin bittinsa. Dhihoo kana torbeas wal arguun hin jira. Waadaa akka galee mootummaa Itoophiyaa kan mallatteesse fannoo diimaa waliin namoota adiitu fidee dhufe isaa yookiin cumattafaa yookiin ajjeefamaa. Jaallanna keessaan yookaan qondaalonni waraanaa gara dirreetti deebi'aniiru. Yeroo itti haasofnu amma garuu wanti jennu. Haasawaa gorsaa olaanaa abaa'oo abooti. Jalmarroo fi gammachuu abboyyeefaa qondaalonni abaa'oo gurguddoon warroonni gaafa dhiyoo Taanzaaniyaatti marii araaraa marsaa lammaffaadhaaf Taanzaaniyaatti hirmaataniitiin turan akkamitti karaa biyyaatti deebi'an carraan isaan qaban baqachuu yookiin du'uudha kan jedhu xiinxalla akkasii leencoo lataa faallee gadi bahee ifa bilisattuu dubbatee ture jechuudha. Karaa mootummaatiinis waan akkasiiti kan deebamaatiin ture jechuudha. Akkamiin karaa biyyaatti deebi'e kan jedhu gorsaa olaanaa abaa'oo waboo waan inni gaaffii deebii kanarratti dubbate keessaa hanga tokko jechuudha. Waan waa'ee abaa'oo waboodhaatiif akkasuma gartee marii araaraa kanarraa wal qabate jechuudha. Maal abaa'oon fudhachuu didee maal mootummaan fudhachuu didee maalirratti walii garan maalirratti waliin garinne marsaa sadaffaadhaaf hoo egereen fuula duraa hoo maal ta'uudhaaf deemti. Amman tan hoo wal dubbataa jirani kan jedhu BBC waliin gaaffiif deebii godhe irratti jechuudha. Wantoota inni kaase keessaa aga muraasa akka waliin dhageeffannaa Abdul Mobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Gaaffiif deebiin kun osoo hin tahamin duratti jaalmarroon gara biyyaatti deebi'ee moo hin deebine alatti baqatee ala jira moo biyya keessa jira kan jedhu nama hundaaf iyyuu gaaffii ture jechuudha. Kan isa jaalatuufillee kan isa jibbuufillee kan isa qeequufillee kan isa faarsuufillee jechuudha. Akkasuma nama siyaasaa guddaa nama kan leencoo lataatiin gadi bahamee YouTube kanarratti akkuma isin yaadattan jechuudha. Carraan inni qabu baqatee achiin gara biyya Awurooppaatti bahu yookiin ammoo ni du'a kan jedhu afaan guuttatee kan dubbate leencoo lataati anaa miti. Deeggartoonni jaalmarroo dhiifama. Kan jedhe leencoodhaa jechuudha. Gaafa sanillee namoonni hedduun akkamitti jechi akkanaa kun dubbatama kan jedhu qeeqaa turan jechuudha leencoo. Garuu osoo marfamnee jirru osoo kaadamnee jirru amma gara biyyaatti deebi'ee jira kan jedhudha. Waan hoogganaan abaa'oo waboodha kan gartee marii araaraa kanarratti illee jechuudha. Yeroo garagaraatti hirmaachaatiin ture akkasuma gartee kan xiinxalla waa'ee waboo irratti illee yeroo garagaraatti illee kennu jechuudha. Mee jalqaba haasawa isaa kana dhageeffachaatiin gidduutti ayyaada kiyyaan kennadha. Marii mata dureewwan adda addaatti qoodanii mari'attaniitu jedhee yaada. Dhimmoota siyaasaa, dhimmoota bulchiinsaa yookaan mootummaa wal hundeessuu maal kan jedhu qofaatti kanneen ka'aniiran ni jiru. Dhimmi irratti wal taatan yookaan wal hubattan jira. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u waan jedhu kaasne. Isaanis itti amannaa jedhu dhimmoota garii immoo dhimmooti kun heera ilaallata jedhanii waan bira daddarbantu jijjiiru jechuudha. Dhimmoota gartee ka daangaa ilaallatu ka Walloo ka Finfinnee ka Dirreedawaa Sigaleera Oromiyaan maal fakkaatti isa jedhu fa'a. Dhimmoota gartee walabummaa Oromiyaa gartee akkamiinidha economically yookiin immoo gama dinagdeetiin of danda'ee hirkattummaa siyaasaa jalaa bahuu danda'a waan jedhu fa'a. Waan gartee kakaasnetu jira waan hedduu. Waan historical injustice yookiin immoo seenaa keessatti dabni sabaaf sablammootaaf Oromoo irratti ga'e hundi isaayyuu akkaataatti mootummaan amma jiru kun dhiifama gaafatee sabaaf sablammooti hundi isaaniiyyuu walqixa ta'uu isaanii akkaataatti mirkaneessu waan hedduutu ka'ee jira jechuudha. Sana keessa hunda isaayyuu waan irratti wal hubanne jira. Garuu dhimmoonni ijoo dhimma gartee waraana ilaallatu fi dhimma siyaasa ilaallatu. Dhimma waraanaatti yoo deebine meeshaa hiikkadhaatii karaa qabsoo nagaatti deebi'aa yookaan qabsoo nagaa gaggeessaa kan jedhu ka'aa ture. Dhiyeenyas immoo ministeera muummee Abiy Ahmed yeroo dubbatan koottaa galaatii qabsoo nagaatiin aangoo qabadhaa aangoo qawwee yookaan kilaashiitiin qabachuun hin danda'amu filannoon dhiyaateera waan ta'eef karaa kana aangoo arganna jettanii yaadiinaa jechaa turan. Dubbii kanaaf marii irratti immoo waa'ee waraana kana yookaan meeshaa hiikkatanii gara qabsoo nagaatti deebi'uu irratti maal waliin jettani maal irratti wal dhabdan maal irratti immoo wal hubattan. Ilaali aangoon kan uummataati. Aangoon kamiyyuu uummata keessaa madduututti jira. Isaanii aangoon afaan qawweetiin tikfamaa jedhanii jiran jechuudha. Kanaaf nuti uummanni walabaa ta'u qawween uummata irraa haa ta'u jaarmiyaaleen walaba ta'an haa ijaaraman. Sana keessatti immoo paartileen siyaasaa uummanni hundi isaayyuu keessatti haa hirmaatu jenne jechuudha. Amma isaanii aangoodhuma gartee qabatanii jiran kana bakkatti tikfachuuf jecha waraanni bilisummaa Oromoo akka meeshaa hiikkatu barbaadu. Gama kanaan immoo uummanni keenyi waan na ittisa maaliif gaafin inni gaafate dhimmi siyaasaa akkatti gartee of keessaa
nama isa hoogganu seera baafatee lafa kaawwatu hojii isaa fi hiiku nama qabeenya isaa sirnaan dhimma isaaf tajaajila isaaf jiruuf jireenya isaa wayyeessuudhaaf akkatti dhimma ba'u of keessaa filatee yoo immoo namni sun balleesse buusuu danda'u sirna akkasii tolfachuudha barbaada. Sirna akkasii akkan tolfanne immoo ka danqaa ta'e paartii gartee aangorra jiruu fi meeshaan itti dhimma bahu jechuudha. Kanaafidha qawween ka'e. Kanaaf gaaffii siyaasaatu jiraa fi waraanni bilisummaa Oromoo hidhate. Kanaafuu gaaffiileen sun deebifamuun sirni ittiin gartee uummanni kun deebii gartee argatu ofiisaa dhimma isaa irratti hirmaatu qabaachuutu jira. Yoo sun hin guutamin uummanni dhimma isaa irratti otoo hin murteessin kamiin qawwee isaa laf kaa'uu danda'a. Ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dhimmi siyaasaa yoo furame uummanni gartee waan barbaadu yoo argate loltuun inni gartee amma qawwee qabatee bosona jiru qaamuma gartee ittisa isaa ta'uu danda'a. Qaamuma uummata ittisu. Uummata eegu ta'a jechuudha. Maaliif amanamummaa uummatarraa argatee fi waan hojjeteen sana ta'uu danda'a. Qaamni immoo kaanii dhimma siyaasaa keessatti hirmaachuu danda'a. Qaamni inni kaan immoo piroofeeshinii isaatiin yookiin immoo ogummaa qabuun deebihee biyya nagaa gaafa ta'u hojii isaa hojjechuu danda'a jechuudha. Maal isiniin jedhan isaan marii kanarratti dhimmoota kanarratti ejjennoon isaanii maal ture? Gaaffii siyaasaa kana yoo gartee akka nuti keenyeen kaadeeman yoo taate akka aangoo dhabanitti waan hubatanii fi isin mootummaa diiguudha barbaaddu. Isin heera kanadha faallaasaa hojjettu. Kanaaf nuti mootummaa uummataan filatamnedha. Wantoonni irratti walii galee waan akka gartee afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u akkasuma gartee daangaan Oromiyaadhaa waa'ee walloo waan akkasii tokko kan irratti wal dhageenye godhuu dandeenyaadha beekaa waan irratti wal dhageenye ni qabnaadha. Kan biraa waa'ee rakkoo aangoo ofii tiifachuuti kan isaan irratti walii galuu dadhaban. Viidiyoo kana cinaa isaati kaniin jechuun keessa mureeti jechuudha. Maal irratti wal dhageettan maal irra wal dubbattan ka jedhu keessa waan guddaa takka hubatuu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo garaagaraatitti namni akkaataa fedha barama biyya san keessatti fakkeenyaaf anaati illee bar diktaatoruma yookiin nugusuma taanee beeki faayidaa bilisummaadhaa hin beeknu faayidaa yookiin ammoo wanni tokko namni tokko yoo mootummaa deeggaree waggaa 100 haa bulchu jedha. Yoo gartee fakkeenyaaf waboo deeggaree waboon haa waaru waggaa 100 haa bulchu jedha. Yoo ofeekoo deeggaree ofeekoon akkasaa ta'u yoo joohar akkasna waan akkasiitiin deemnachuudha nuti yeroo hedduu nuti ofii kennaaf mirgaa fi dirqama kenna gara siyaasa hammayyaatitti gara namni hundi itti hirmaatutti gara namni gartee waan barbaade yoo ta'e naa ta'e ka jedhu filatee gaafa ammoo yoo hin taaneef akkasumatti ofii isaati aangoon dhugumatti gaafa kan uummataa ta'e gooftaan keenya uummata akka gaafa amadura Lammaa Magarsaa jedhee san gaafa gooftaan biyya ofii irratti gaafa inni dhuguma gooftaa san ta'e jechuudha. Duuba sirna san ijaaruudhaaf kan jedhu duuba as keessaa waa hedduu hubatta. Ati fakkeenyaaf waboo jaalachuus baadhu deeggaruu baadhu fakkeenyaaf amma akka nama dhuunfaatitti uummata keenyatu miidhama jedhee waan hin amanuuf qabsoo hidhannootti hin amanu amma waboon deeggaru garuu ammoo akka namoota garii irratti duulee dhakaa ittiin darbadhu kabajaan qabaa fi jechuudha. Maaliif Oromoodhaaf kan isaan qabsaa'aa jiraniif antarii akeeka isaanii deeggaruu dhabuu danda'a garuu ammoo akka isaan Oromoodhaaf qabsaa'aa jiran hin beeka waan ta'eef jechuudha. Tahee ammoo mee namni Oromoodhaaf qabsaa'u kan hin deeggare sun maal akeekni isaa maalinni keessattuu waa'ee kanarra fakkeenyaaf amma nama hedduu osoo gartee waan tokko akeeka saniin hubanne cal jedhee akeeka bilisiginnaas kan lafa kaa'u jira akeeka waboollee kan lafa kaa'u jira jechuudha akkanumatti osoo hubanne barkanu malee faa jedheetiin fakkeenyaaf amma wabootti dhagaa darbatu faaratu jiraami mee maaliidhaan wanni isaan gaafatan maalinni ammoo wanni isaan gaafatan kun waa'ee paartii qofa moo hawaasa hooni fayyada ammati yoo deeggaraa bilisiginnaa tokko taate fakkeenyaaf yoo deeggaraa bilisiginnaa tokko taate dirqama yoo bilisiginnaan achirraa bu'e ni miidhamtaara moo wanni gaafataa jiran kun waan hawaasni walqixxummaadhaan ittiin jiraatuu danda'uudha moo maaliin namni hedduun bar fakkeenyaaf amma yoo bar bilisiginnaantu jiraatuu hin dandeenyu yoo waboon bar biyya qabatta jiraatuu hin dandeenyu yoo ofeekoon biyya qabatte akkasi kayaadutu jira beeknutu ofii kennaafuu diktaatara ofii kennaafuu waa'ee mirgaa fi dirqama kennaa waa'ee bilisummaa hin beeknu hedduun nama akkasii bar mee ilaala amma haasawa isaanii akkasii yookiin ammoo maaliin waboon ana maleedha yookiin shaneen ana maleedha warra akkasii akkana ofii akeekni isaanii maali kaayyoon isaanii maali hin beeku gandaan madaalu amantiin madaalu akkasuma gartee yookiin murna wayiitiin madaalu jechuudha garuu as keessa ammoo maalinni dhugaan jiru maalinni maalirratti wal dubbataa jiran wanni isaan jedhan kun gaafa godhame faayidaa isaanii qofa fayyadamu ana honi fayyadaa kan jedhu keessatti ilaalta waan ta'eefidha dhageeffadha. Kanaaf nuti mootummaa uummataan filatamnedha. Heeran diignu siin jedhanii jechuudha. Sun dhugaadha dhugaa miti. Maaliif tokkoffaa uummataan hin filatamne. Oromiyaa keessatti dorgommiin hin turre. Piipii dhumatu ture jechuudha.
yoo gaaddidduu isaanii waliin dorgoman yoo taate malee paartiin siyaasaa hambira Oromiyaa keessatti dorgomin turre jechuudha. Bakka dorgomaan hin jirretti immoo filannoon gaggeeffameera jechuu iyyuu hin danda'amu. Definishinii filannoo iyyuu hin guutuu jechuudha. Yaadota siyaasaa kana kaastanii waldhabdeen siyaasaa jira, rakkoon siyaasaa Itoophiyaa keessa jira, furmaata siyaasaa barbaadaa kan jedhan namoonni siyaasaa fi xiinxaltoonni siyaasaa hedduunis irratti walii galu. Garuu rakkoo siyaasaa kana kan furtanii osoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiruuti karaa nagaa furuun hin danda'amu jettanii amantu moo mootummaan haala akkamiitiin erga furee booda gara qabsoo nagaatti deebitu akkamiitiin furamuu danda'a osoo lolarra jirtanii? Wal cinaa deema hundisaayyuu. Maaliif mootummaan waan kennutu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan mootummaan godhu irratti tarkaanfii fudhatu irra hundaa'e waan godhutu jira. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf maal diimaan digootu mootummaa irraati bulchiinsa amma jiru kana yoo maal ta'e fakkeenyaaf mootummaa wala hundeessuu kan jedhamu ka'ee jira. Rakkoon siyaasaa kana furuuf wal amantaa uumuuf maal gaafattanii marii kanarratti? Isaan maal gaafa ture nutu gaafata malee jechuun isaan hidhannoodhuma hiikuu sana barbaadu siigalee. Sun immoo gaaffii siyaasaatu jira, dhimma siyaasaatu jira. Kanaaf waan godhamuu qabu 1 2 3 jennee waan keenya jira. Maali fakkeenyaaf gaabsinee ibsinu fakkeenyaaf mootummaa waliin hundeessuudha akkuma isaan jedhan aangoo qooddachuudha poozishinii akkamiifaa gaafattaniittu qaama mootummaa hundaa'uu gaafattan keessaa yoo gaafattanii jiraattan fakkeenyaaf aangoo waan barbaadaniif waliigaluu hin dandeenye fedha daangaa hin qabne waan argisiisaniif waliigaluu hin dandeenye kan jedhu namoota marii isin waliin turan biraatii Hoggaa Barraa'u arginee turre dhimma kana nuuf kaasuu dandeessaa? Aangoo dhuunfaatti gaafanne hin qabu. Maaliif hin gaafanne beektaa? Aangoo akka dhuunfaatti sababa hin gaafanneef nuti sirna barbaanne sirna hundaaf hojjetu sirna hunda hirmaachisu. Sirni sun immoo gaafa hundaa'ee jedhu sirnichatu hojjetaa jechuudha. Abbaa tokkotu murteessa yookiin paartii tokkotu murteessa otoo hin taane sirnichatu si eega si tiksa. Seerichatu si eega si tiksa. Kanaaf waraanaan illee humnaan illee uummatatti hin gamtu gartee jaarmiyaalee gartee hiree sabaa murteessan sanallee akka malleetti itti dhimma hin baatu jechuudha. Kanaafuu waan nuti jenne waan irratti walii gallu kana gaafa hojiitti hiikuudhaaf deemamu. Kophaa keessan hin dandeessanii. Hin danda'anii fudhatamas hin qabu uummata birattis jechuudha. Kanaaf gaaffiin dhiyeessitan gaaffii akkamiiti kana hundeessuudhaaf jechuudha. Sirna akkasii hundeessuudhaaf oolaa yookaan abaaboon sirna hundaa'u keessatti kan diimaan digoodha yookaan gaafate waan akkamii ture? Jaarmiyaanii nageenyaa jedhamu. Ka EPRDF keessa jiru, ka gartee poolisii keessa jiru, ka humna addaa keessa jiru, tika keessa jiru hundisaayyuu paartii tokkoon dhuunfatamuu hin qabu. Namoonni paartii biraa keessa jiranis waan kana keessa jiraatanii yoo waa uummanni waan barbaadu himatu sababa ilaalcha siyaasa isaatiin akka hammeenyi irra hin geenye tikfamuu danda'utu itti jira jechuudha. Kanaaf achi keessa kophaa keessan sana dhuunfachuun isinitti hin jiru jedhee tokko. Dhimma gartee bulchiinsa siyaasaa keessattis jaarmiyaalee hiree sabaa murteessan ka boordii filannoo ka mirga dhala namaa ka jaarmiyaa haqaa dhimma miidiyaa laallatuu fi farra kachachalummaa hunda kanayyuu qobaasaa paartiin tokko gaggeessuun ittiin jiru waa hunda murteessuun ittiin jiru caasaa sana qobaasaa caasessuun ittiin jiru paartiileen kaanis keessatti hirmaachuu qabu kanaaf sunis qoodamuu qabaa waan jenne kaasne qaba kana gartee nuti sirnichuma gartee akka uummanni bilisa ta'u uummata bilisa baasuuf goone kana waanuma akka aangoo dhuunfaa keenya gaafanneetti fakkeeffamee dhiyeeffamuun dogoggora jechuudha. Sirnoota ammaa yookaan jaarmiyaalee ammaa kana keessatti fakkeenyaaf aangoo tamajoorii biyyaa yookaan ajajaa waraanaa aangoo tika biyyaa aangoo poolisii gaafataniiru waan jedhu tokko lamaatiin kan ka'ee dhufaa jira. Caasaa kana keessatti abaaboon hooggansa akkasii keessa galee isin waliin hojjetuudha moo paartileen hundumtuu paartileen mormituu karaa nagaa qabsaanis biyya keessa jiran hedduutu jira waanta ta'eef isaanis keessa galanii hundi keenya bakka argachuu qabnadha moo akkam ture maricha irratti ispeesifikaalii kan ka'e? Dhimma nageenyaa irratti waan ilaallatu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo laallata. Dhimma siyaasaa irratti immoo paartilee siyaasaa hunda laallata. Nuti aangoo akka galmaatti hin ilaallu. Akka meeshaa ittiin gaaffiin saba Oromoo deebisuu danda'utti akka sirni uummata kana walqixa tajaajilu ijaaruu nu dandeessisutti ilaalla malee galma miti nuuf aangoo qabaadhu. Gama isaaniitiin aangoo qabachuun galma ta'eetu nutti mul'ate jechuudha. Aangoo qabachuun dhumuma gartee addunyaa kanaa dhalatu fakkaata. Aangoo namni harkaa qabu yoo jiruuf jireenya saba kanaan wayyeessu yoo ta'e, yoo uummanni kun ofii isaatiin dhimma isaarratti akka murteessu yoo ta'e, yoo nageenya hin fidu ta'e, yoo gartee dinagdeen saba kanaa ol guddatu godhu yoo ta'e, barnootaa fi fayyaansaa eegamuu fi gartee tajaajila argatu yoo ta'e, karaa fi infraastiraakchariin hedduun
bakka addunyaan kun geessisuu dhaqqabsiisuu hin danda'u yoo ta'e gatii maadha qaba. Nutis akkuma sanaatti kaayaan nutti fakkaate aangoo nu gaafatanii miti. Dhiyeenya kana ministeera muummee yeroo dubbatan dhaga'een ture godinaalee Oromiyaa sababa rakkoo nageenyaa dhimma walitti bu'insa mootummaa fi waraana keessan gidduu jiru miidhaman keessaa godinaalee Wallaggaa warra jalqabaati jechuun danda'ama. Jalqaba naannoo sanarra babal'atee ture waanta ta'eef. Daandiif baajata biiliyoona amma kana qabnee misoomaaf haga kana qabnee garuu lolarra waan jirruuf waan lolamaa jirruuf uummata tajaajiluu hin dandeenye jedhu. Sirni isaanii hojjechuuf akka qophaa'aa ta'e garuu sababa waraana keessan irraa kan ka'e hojii uummata tajaajiluu kana galmaan ga'uu akka hin dandeenye kaasaa jiru. Isin maal jettu asirratti? Ilaale uummanni dhimma misooma isaa ofiisaatti murteeffata. Dhimma misooma isaa jalqaba ofiisaa bilisa walaba ta'ee nama isa bulchu of keessaa baafachuutti jira. Namni sirraa fagoo jiru waa'ee keessi yaadee si ajjeesa. Dirooniidhaan gartee qeeqee barbadeessaa loltuu sitti bobbaasee saanjaadhaan afaan keessa si waraana. Misooma moo mirga dhala namaa kabajuutu dursa? Eenyuuf misoomsita? Uummatan kabajuu taanaan. Uummata ajjeestuuf misooma maadha fidda? Kuni sababa waraanni keessan jiruufidha jedhama. Waraanni maaliif dhufe? Nama kabajuu dadhabe, gaaffii sabaa kabajuu dadhabe, sabni akka siyaasa dhimma isaa irratti hin hirmaanne godhe. Otoo sabni hin hirmaatiin misooma akkamii dhufa? Otoo naa deebisine. Gama isaaniin garuu uummanni kun dararamuuf sababa kan ta'e otoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin waan jiraniif waan deeggaraniif otoo sun hin jiraanne mootummaan akkasumas lafaa ka'ee uummatan dararuu kan jedhantu jiru. Uummanni waan barbaade deeggaruu mirga qaba. Amma humnaan waa hin goonetti uummata sillolle, uummata humnaan gartee sitti hin buune, uummata jiruuf jireenya isaa jiraatu. Qotee bulu maasaafaa keessatti ajjeesuun maadha fakkaata. Otoo loltuuyyuu inni gartee edda boojitee booda ajjeesuun sitti hin jiru beekti seera addunyaa. Gaafa harkasaa qabe qawwee laf kaa'e inni nama gartee to'annoo seeraa jala jiru akka dhala namaatti kabajame akka dhala namaatti tajaajilamuu qabudha beeki. Paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru immoo Oromoon aangoo argateera. Biyya isaa bulchaa jira, ofiin of bulchaa jira, naannoo isaa bulchaa jira, qabeenya isaatti abbaa ta'ee jira, abboomaa jira. Kanaaf gaaffiin siyaasaa uummanni Oromoo kaasaa ture deebi'eera, afaan isaa haasa'aa jira, misoomarraa fayyadamaa jira kan jedhu kaasu. Duubbee isaa ilaaluutu nutti jira dhimmi kun. Oromoon saba guddaa ta'ee fi gartee bara baraan mootummaa bakkaa kaasa. Mootummaa immoo bakkaa kaase aangoon qabatu beekta. Bara Haile Sillaasee sochii sana keessaa qooda olaanaa qabaachaa ture. Ka aangoo dargii jala kurkuree garteetti dhimma ba'aa fayyadamaa ture eenyu akka ta'e beekna. Gaafa TPLF dhuftes waan isheen bittilte beekna. Sana boodas gaafa qeerroon bilisummaa Oromoo fincilee TPLF gara Maqalee galtes akkamiin akka butame beekna. Qaamni amma aangoorra jiru qaama gartee sirna kana keessatti guddatedha jechuudha. Qaama saba Oromoo kaleessa gartee hiraarsaa ture miilarraa kutaa ture. Uummata kana shoror keessaa turre jedhanii warra dhiifama gaafatanii jechuun mitiire. Oromoon bara kana keessa ajjeefameef hiraarfameef qabeenyi isaa barbadaa'e mana keessatti gubate saanjaadhaan afaan keessa waraaname mormi isaa qalame bara TPLF keessa akkas ta'eera. Inni bara ammaa kuni otoo Oromoo ajjeestu, otoo Oromoo dirooniidhaan tumtu, otoo bakka fedhayyuu fuutee hidhaatti guurtee hidhaatii baastee rashantu. Ani mootummaa Oromooti jettee haasa'uun sin qaanessu nama hin qaanessu. Nutu lafa gurguraa jira, nutu badii dalage, nutu maal godhe jedhanii ofii isaanii amanaa jirani. Aktivistoonni sana gaafa haasan ofii isaanii hin qaanaati. Waan bara 100 keessa hin taane gartee dhumaatii Oromoo yoo laalte waan bara 100 keessa hin dhumnetu waggaa 5 kana keessa dhume jechuudha. Namni 2-3 yookiin immoo murni gartee naannoo PP kanatti wal sassaabeeru fooqii qabaachuu danda'a. Waa daldaluu danda'a. Sanatu Oromoodha. Oromoon sanaa walii guddaa. Oromoon miiliyoona 60 si ilaalu. Parsantii meeqa Oromootu fayyadame? Gama biraatiin mee gara waliigalteetti dhufuudhaaf asirratti maal siniif kennanii waan isaan nu gaafatan hedduu kenniniif. Kanas ija deeggarsaatii fi ija jibbaatiin hin ilaalina. Akkaataa siyaasa ammayyaa addunyaan ittiin bultu. Addunyaa guddoo Awurooppaa fi Ameerikaa iyyuu hin dhageenyaa. Fakkeenyaaf Afrikaa keessa biyyuma ollaa ta'ennaa keenyaa tana. Paartii mormituudhaatii fi warri aangoorra jiru walqixa akkasitti paarlaamaa keessa ta'anii akkasii waliin murteessu akkasitti waliin biyya bulchuu jechuudha. Aangoo qabatuudhaaf isaan lachuu walqixa wal falmu. Namni siyaasaan hidhamu hin jiru. Namni siyaasaadhaan du'u hin jiru. Manni murtii siyaasarraa bilisa. Qaama biyya bulchuu fi yookiin qaama kaan isaanii miti. Kophaa isaa mana murtii biyyaa fi kan inni hojjetu. Loltuun biyyattii biyyaa fi kan inni hojjetu. Wannummaan hundinuu jechuudha akka seera addunyaa seera ammayyaa addunyaan ittiin bultuu saniiti jechuudha kan inni bulu. Amma ABO boonis
Fakkeenyaaf haga uummanni gartee murteeffatutti waa'een nageenyaa waa'ee loltuu jechuu isaaniitti waa'ee loltuudha warra biyya bulchaa jiruu fi waraana waboodhaa ilaallata nuti hin hiikkannu ka jedhudha fakkeenyaaf bakki isaanti irra guddoo walii galuu dhaban jechuudha. Sababaan kana ta'eefis gaafii rakkoo siyaasaatu jira yeroo gaafii rakkoo siyaasaadhaa kan gartee fakkeenyaaf gaafataa jiru ka sababaan qawwee duraan itti kaafnee fi sun yeroo tartiiba qabatee walii gallee walii hubannoo irra geennee paartiin isaan qofaami paartiin siyaasaa mormituudha kamuu itti hirmaatee uummanni ofii mootummaa ofii filatee ajjeechaa fi hidhaan tika gartee fakkeenyaaf paartii tokko chatiisuudhaaf fi namni du'u paartii tokko chatiisuudhaaf fi namni adamfamu paartii tokko gartee abbaa biyyaa godhanii isa biraa kan paartii san mormu hunda diina godhan sun yeroo tartiibaan akkasitti irratti wal haasoinee walii galletti waa'een waraanaa akkaataa itti ta'amutti akkasitti kaan gartee hiikkatee gara misoomaatitti inni kaan gartee gara yookiin loltummaa ogummaa qabuutitti kaan gara ogummaa barateetitti akkasitti deebi'uu danda'aadha. Osoo san hin goone hiikkachuun hin ta'uu kan jedhudha. Jechuun nuti filannee jirraa wanni isin gaafattan kuni mootummaa kana mootummaa uummanni filate kana diiguu barbaadanii kan jedhudha. Mootummaan kun ammoo hin filamne. Ofii isaatii gartee ufumaa wal dorgome malee paartii mormituudhaan waliin dorgomee jirudha. Yeroo sanitti fakkeenyaaf Jawaar Faallee hidhaa turan abaa waboon hidhaa ture namni irratti hirmaate hin jiru jechuudha. Bara gaafa wayyaan illee 997 hinjifanne waan jiru tokko istaayil akkasii tokko fayyadamaa turte jechuudha wayyaaneen fakkeenyaaf yaa gama Dr. Abiy dhufe kanallee tarii wanni sun ni jijjiirama jedhee namni hedduun eegaa ture jechuudha. Akkaatuma saniini jechuudha. Jechuun walumaa galatti paartiin tokkochi nugusoomee biyya san bulchaa namni biyya san keessa jiru hundinuu paartii san faarsee bulu ka paartii sanii alaa hoo diina ta'ee farrajamee hidhamuu fi ajjeefamu. Amma kanaadha fakkeenyaaf kuni osoo jiru akkasuma gartee karaa biraatiin ammoo waa'ee dhimma Oromoon bilisoomee jira gaafii Oromoodhaa deebi'eeti jira mootummaan Oromoodhaa biyya qabatee jira kan jedhudhaa fi amman tana eenyutu miidhamaa jira waggaa 5 kana keessa namni dhume waa waggaa 100 kanan dhumneedha. Kanarratti warroonni siyaasa kamiyyuu Jawaar Mohaammed illee gaafii dhiyeenya kanas yeroo hundayyuu ni dubbatama Mararaa Guddinaatis ni dubbatama jechuudha yeroo garagaraatitti. Bilisummaa wannummaan jedhamu tokko fakkeenyaaf eebaluu namni gosaan akkasii aangoo irra haa jiraatu yookiin ammoo akkasii aangoo haa qabatu osoo hin taane uummanni biyya sanii kamuu Oromoo qofa miti kamiyyuu jechuudha. Nagahaan jiraatee qabeenya isaa irratti abbaa tahee nagahaan deemee galuudha. Waan barbaadu dubbatee jiraatu abbaa barbaade filatuu danda'uudha. Bilisummaa jechuun du'arraa baraaramuudha mire ture jalqaba mirga dubbatuudha argatuudha mire hidharraa ajjeecharraa baraaramuudha mire. Osoo kun akkanaan jiru osoo qotee bulaan maasaa isaa keessatti ajjeefamu hateetiif wanjara dalageetiif miti beek ebaluu deeggarta sanuu beekee kan taane shakkiin amma kamtu Oromiyaa keessa. Osoo kun hin jirretti bakka akkasiisan keessatti mootummaan Oromoo aangoo qabatee jechuun nama qaanfachiisaa kan jirudha fakkeenyaaf gorsaan ABO kun kan inni dubbatee jechuudha. Waa'ee ABO waan akkasii fedha namu waanuma yaada isatti fakkaatee ka jibbullee akkuma jibbutti ka jaalatullee akkuma jaalatutti akkasitti gartee kara latisuu beeki dogongora jira. Kan faarsullee kan abaaru birallee jechuudha. Akkuma kan biltsiginnaa faarsuu fi kan abaaru birallee rakkinni jiru warra ABO faarsuu fi kan abaaru birallee rakkinni jira. Maal siniif kennanii waan isaan nu gaafatan hedduu kenninee fi didaniyan jedhu jira wanti isin gaafattan keessaa koottaa galaa kana siniif goona kana siniif kenninan jedhan jira. Isaan barbaadanii gaafii saba guddaa furuu otoo hin taane namoota akka dhuunfaatti akka gartuutti bakka gartee aangoo jedhanii yaadan sana namaa qoodanii kennanii isaan immoo murteessoo ta'anii jiraachuu. Aangoo isaan qabantu hin jiru. Aangoon uummata keessaa baha. Aangoon namaa kennan illee hin jiru jechuudha. Siif kennanii? Warroof kennaniiru? Nuu kennuu hin danda'ani. Garuu siniif dhiyeessanii? Nuu kennuu hin danda'ani. Hin qaban iyyuu harka uummataa jira. Uummata irraa barbaanna malee isaan irraa waan barbaannu hin jiru. Garuu sirna ittiin gara sana deeman waliidhaan tolchuutu nutti jira. Lola dhaabnee jenne malee isaan ofar godhaniiru. Waan akkasii yoo kennine waan jedhu. Isaanan jedhe sana sinii dhiyeessaniiru ati ammoo kanaaf kaaste. Sun garuu hin qaban iyyuu isaanuu hin qabanidha siin jechaa jira. Nuti uummata irraa barbaanna malee isaan irraa waan barbaannu hin jiru. Qajeeltoo dimokiraasii jiru naaf kaaste. Aangoon kan uummataa ta'uu jechuudha. Garuu isaan akka sirna biyya bulchaa jirutti siyaasa rakkoo siyaasaa yeroo furtu waliin sirna ijaaruudha mitire. Sirna kana keessatti marroodhaaf ajaja ABO'oof ati immoo gorsaa isaa olaanaadha. Qondaalonni kaanes jiru. Ofarii yookaan aangoo akkasii isinii kenninan jedhamu garuu ka'ee ture. Lakkoofsaan gartee federaalaa kaasee amma onaatti lakkoofsa amma kana lakkoofsa kun ta'uu danda'a beekta. Isaanin jedhe. Akkas yoo ta'e wanti jedhu yaadii ture. Gatiin qabu. Sirnatu ijaaramuu qaba. Uummata irraa dhufuututti jira. Nuti rakkoo mataa koon qabu beekan. Rakkoo mataa isaan qabu jaalmarra. Rakkoo furraatti jirra jechuudha. Isaaniifuu gaarii beektaa wanti kun. Lola keessa jiru. Lolli kun nama nyaata. Siigaleera. Biyya nyaata. Qabeenya nyaata. Waan inni nyaannetu hin jiru. Kanaaf furmaanni qophaa keetiin
gartee delegeeshiniin sun qofaa fidutu hin jiru jechuudha. Ammoo tartiibattiin deemamuu fi akkaataatti qaamni kun irratti hirmaatu lafa keessa jechuudha. Kanaatiin achi lakkoofsa amma kanaa bakka akkasii amma akkasiitti isinii kenninaa yoo isin jedhani gatiin qabu. Maaliif gatiin qabu? Tokkoffaa aangoon kan dhufuu qabu uummata keessa. Gaafa marii keessan torbee lama ol gaggeessitanii xumurtan ibsa yeroo baastan waan mufannaa yookaan aariidhaan walgeema sana bittinsitanii gadi baatanii maxxansitan fakkaata ariitiidhaan. Haala gaariin deemaa jira, wal hubannaan jira kan jedhamu tureeti dhumarratti immoo akka waan mufii wayii jiru tokko fakkaata. Miirri guyyaa dhumaa sana ture maal ture mee? Qabxiin isin mufachiise isheen dhumaanni guddaan erga mari'ataa turtanii maal ture guyyaa sana kan addaan sin bittinse? Qabxiin irratti mari'an akkuma isin jedhe dhimma siyaasaati. Siyaasni akkamiin furamuu qaba isa jedhu irratti akka nuti keenya sanaan deemuu hin barbaanne. Kanaafuu dhimma kana mari'achuu hin barbaanne jedhanii kadhiisee deeme isaanii jechuudha. Walgahii dhiisanii bahan. Gaafa bahanii edda bahanii booda Tiwiitarii irra kaa'anii jechuudha. Gaafa kaa'anii lakkii yeroo sana daqiiqaa muraasa yoon ture. Kana booda nuti ibsa baasne jechuudha. Miirri suni laali nagaa nan fida jettee deemte obsa si gaafata. Dhimma gartee uummata miliyoona ta'an lakkaa'amuudha qabattee bakka sana jirta. Obsitee teessee mari'achuu sitti jira. Waan fedhayyuu gaafatame. Sirni fedhayyuu ijaaramu yoo jedhame obsa nama gaafata. Qaamni ani mootummaadhaaf hin jedhu gartee bakka guddaa gararraa sana of kaa'ee jiru immoo sanaa walitti obsuututti jira. Maayik Haamer wal hubannaa gaariin jira garuu ulfaataa ture yeroo dheeraas gaafachuu danda'a marsaa biraas baay'ee gaafachuu danda'a garuu aga dhumaatti biraan hafnuu deeggarsa barbaachisu goonee rakkoo kana furraa jedhan. Maaltu jira maaltu? Gama keenyaan ammayyuu gartee gaaffiin saba kanaa otoo dhiigni namni tokko hin dhangala'iin furmaata argata taanaan yoomiyyuu haasa'uudhaaf qophii. Rakkoon nuti furuu barbaannu rakkoo isa bu'uuraati malee qabeebsaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa hiiknaa maaloon kun rakkoolee lammaffoo piraayimarii kan hin taane sekondarii kan uummata isa guddaa rakkoo isa bu'uuraa kan hin furre irratti fuulleeffattee sanaan gartee waadaa walii galuun ulfaata jechuudha. Kanaafuu rakkoo bu'uuraa furuu irratti yoomiyyuu taanaan walitti dhufanii haasa'uun hireensaa yoo jiraate itti deemuu ni dandeenya. Amma waliin dubbachaa jirtu isin qunnamaa jiru namoonni qaama sadaffaan sun jechuudha marsaa sadaffaaf akka wal argitaniif. Dhihoo kana gartee yeroo torbeen caalle torbee as wal arguun hin jira. Marsaa sadaffaaf qophaa kan jedhudha moo? Sagantaan isaayyuu hin jiru just communicate nu gochaa jiru maaliif yoo jette akkatti guduunfame suni gaariin turre. Waadaa gartee mootummaan Itoophiyaa warra fannoo diimaa warra nu geejibsan waliin godhe waan cabse qaba. Jaallan dirreerraa dhufanii bakka itti deebisuun dirqamni isaa kan isaanii ture. Kana ta'uun godina fanni maalii fi mootummaan Itoophiyaa koopereet gochuu didee waan jedhu jechuudha. Warri fannoo diimaa tun deebisii nafanii akka dura waadaa galanitti jechuudha. Waadaa akka galee mootummaa Itoophiyaa kan mallatteesse fannoo diimaa waliin. Namni isaan waliin deeme qaama gartee idil addunyaa irra jiru kan gartee warri Ameerikaa, warri Noorweey, warri fannoo diimaa. Qaamoti namoota adiitu fidee dhufe isaaniin. Deemee. Deebisuunis akkasuma ta'uu malee. Deebisuun maaliif ulfaate mootummaa Itoophiyaa waadaa akkamii cabse? Walii galtee yoo hin mallatteessiin waan inni gartee deebisuu fi koopereetiin godhu waan jedhudha akka isaan irraa dhageenye. Yookiin chumattafaa yookiin ajjeefamaa maaloo jedhanii waan karoorfatan qabaachuu danda'an. Ammoo sun adeemsa nagaa egeree keessatti dhiibbaa inni qabu guddaadha jechuudha. Kanaaf mootummaan waadaa isaa cabseera. Eenyu waliin? Ka ICRC waliin jechuudha. Kana nutti himaniiru isaa. Tole dhumarratti jaallan keessaan yookaan qondaalonni waraanaa gara dirreetti deebi'aniiru jettee dubbattee ture dhiyeenya kana. Eenyutu deeggarsa kana taasise qaamolee itti gaafatama jalqaba fudhatan immoo dhumarratti karaa mataa keessanii deebistan. Kana yeroo qaba yeroo itti haasofnu amma garuu waan nuti jennu ofuma keenyaa goone yoo jennee gabaabsine gaarii ta'a. Tole isaan ittiin akkaataan nuti itti addaan baane bareedaa mitiidha garuu ammoo dhiheenya kana torbaan kana keessa nuqunnamaa jiranidha. Jechuun akkaataan itti nuqunnama waan kana san irratti wal dubbanne osoo hin ta'in jalqaba akkaataan itti gartee marii araaraa marsaa lammaffaa kan itti addaan baane akka itti gartee fakkeenyaaf marsaa itti aanuudhaaf illee waliin taa'uudhaaf wal amantiin akka hin jirrettiidha. Fakkeenyaaf gaafa dura uummata faaranjii warra Noorwee warra Ameerikaa akkasuma gartee warra Igaat warra fannoo diimaatiitu achi dhaqee achi fuudheedha jechuun isaan uummata adii wajjin walii galanii warra diin ammoo mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galee jechuudha. Akkasumatti fakkeenyaaf wanni fuudhame sun akkasumatti deebi'uu qabaa miree mootummaan Itoophiyaa
osoo achi walgahii irra jirru obsa dhabaan gadi bahee tiwutara isaanii irratti maxxansanii akkasitti gartee san booda immoo biyyatti deebisuu hin dandeessanii ka jedhu walii galtee san diigan warra adii waliin dhaabbata fannoo diimaa waliin jechuudha. Duuba kanaafuu asirratti amma fakkeenyaaf wanni kun iccitiidhaan taa'amaatti ture jechuudha jalqabaa akkamitti akka fashalee asirraa ni hubattan jedheeti yaada. Gaafii inni gaafatamis waa'ee aangoo maal ka jedhudha fakkeenyaaf nama kumayyuu ta'uu danda'a federaalarraa haga aanaatitti aangoo akkanaas ni kenninaadha. Nuti ammoo rakkoo dhuunfaa aangoo kennaanii miti. Aangoo gaafii uummataa deebiftu, aangoo uummanni keessatti bilisoomu, aangoo gaafii sabaa fi sablammootaa deebiftu, aangoo hidhaa jalaa walaba nama baaftu, aangoo namni gartee akka barbaade nama ajjeesuu jalaa bilisa nama baaftu kan uummanni ofii isaatii waan fedhe murteeffatu kan namni seeraan namni tokko hin duune kan namni seeraan namni tokko ittiin hidhamne aangoo san gadi dhaabnaadha. Eenyu abaa ofii mootummaa qofaa miti. Paartii mormituu kamuu itti hirmaate haala saniin ijaaruu qabnaadha kan jedhudha jechuudha. Duuba garuu warri biyya bulchu ammoo amma uummanni nu filateeti jira galaati aangoo feetan akkaataa gartee araarsoo biqilaa fa'aatti aangoo argatesan jechuudha. Mardaasaa eenyu qajeelaa mardaasaa fa'aatti argatesanitti aangoo barbaadan isinii kennina san booda ammoo paartiin keessan filannoo irratti hirmaate filannoodhaan haa mo'atu kan jedhudha. Asirratti ammaatti fakkeenyaaf afaan Oromoo si hiikuu hin barbaachisu bilchiginnaas hin ta'in waboollee hin ta'in dhugaadha uummanni keenya amma daradaa hamaa keessa jira irratti wal lolu sababni tokkoof illee irratti wal loluu hin barbaachisu jennee san akkasumatti akkuma jiru ta'ee jechuudha. As jidduu ati mee maaltu sitti mul'ata as keessaa fakkeenyaaf kana jechuudha wanti irratti wal dubbatan wanti irratti walii galuu dhaban illee isa kana jechuudha. Gaafa san duuba sababaan itti gartee gadi bahamee enumayyuu naannoo san marsanii lolli hammaatee jechuun jaalmarroon alatti hafee yookiin ammoo achumaan alatti baqataa yookiin ammoo yoos deebi'a jedhe qilleensa Itoophiyaa keessa deebi'uu hin danda'u ni ajjeefamaa akka jiru waan leencoon faallee irratti dubbatanii fi karoora kana ture jechuudha karaa gartee akkaataa amma inni itti walii galtee san diigan san ture jechuudha. Garuu isa kana ajaa'ibii kaati feetu deeggariin bosonaa bahee akkasumatti lubbuu ofii kennee waan jedhame san haa jedhee akkasitti gartee Taanzaaniyaatti hirmaate akkasumatti ammoo turtii baatii meeqaa booda bosonatti bakka gartee duraan jirutti deebi'ee jechuun bakka kana jira bakka san jira haa jedhamu baatu malee amma bosonatti deebi'eeti jiraadha. Kan ammoo akkamitti deebi'ee ka jirudha fi karama keenan deebi'ee ka jiru qabadduudha achirratti bal'inaan hin dubbanne jechuudha. Gaafiif deebiin gartee isaan waliin taasisan gara daqiiqaa 30 wahiiti jechuudha. Ani cinaadha irraa muree cinama isin dhageeffachiisee bakka ijoo gartee waa irraa baranna yookiin ammoo waa irraa dhageenna jedheeti yaadu keessaa isin dhageeffachiisee jechuudha. Abdiin wal dubbisuudha torbaan kana keessa jira jechuun yoo wanni irratti gartee karaa tartiibni jiraachuu baate iyyuu wal dubbisuun jira kun waan abdii namatti horuudha. Akkaataan itti ammoo itti addaan bahan fuula duraaf akkamitti wal amanaa jechuun amma walumaa galatti akkaataa itti gartee hatta faranjoota waliin dubbatameetiin achi itti wal geessan sun illeen karaa ittiin harka wal micciiranidha malee karaa dhugummaadhaan gartee waliin gatteenye waliin marannee waliin biyya kana bulchinaatii miti jechuudha akkaataa amma haasawa isaa kanarraa dhageessanitti jechuudha. Kanaafuu waan tokko osoo keessoo isaan hubanne nama kamitti iyyuu quba qabuun araaramuu qabanii araarratti dhiibbaa haga dandeenyu irratti godhaa garuu ammoo waan keessa hubannoo hin qabne waan keessa nuuf hin galin caluma jennee kun akkasii sun akkasiinne qaama kabirattu dhagaa darbachuun waan hin deeggarre qofaaf yookiin ammoo waan qaama tokko ati fakkeenyaaf amma yoo bilchiginnaa deeggarte yoo uummanni filannoodhaan abbaa barbaade filatuu danda'e yoo nama hidhuu fi nama ajjeesuun seeraan qofa ta'e isin fayyadu atama bilchiginnama ta'e moo dirqama paartii tokkoon tahamee yoo gartee akka barbaade paartiin deeggartu nama ajjeesee dhiiga namaatiin dhiqate malee hin feetu yoo ta'e malee mee maaltu jibbise fakkeenyaaf yoo kun ta'e bilisummaan baanan sun yoo dhufe bar bilisummaan qaama akkasii nama akkasii saba akkasii gosa akkasii nama akkasii bareedaaf uffataa jechuu miti bilisummaan kun yoo dhufe gaafa namni kabajaa argate gaafa namni gartee dubbatee jiraatuu danda'e gaafa kan biyya san bulchuu akka shaqaxaatti kanarraa bitaa jedhee filannoo irratti dhihaate akkuma gartee siyaasa hammayyaa kan baramaa ta'e kan addunyaan ittiin bultu kanaatitti haala saniin atilleen kasii ta'e filattee kasii taanillee eega filtellee yoo siin taanillee gaafa filannoon ga'e qalamaan irraa buuftu gaafa qawween dagatame gaafa misooma bar gaafa sana faarsee bulummaan kun ni hafa wa'ee baluu akkasii qaama tokko nu haa bulchuu miileena nu haa bulchuu wa'ee baluu san hin barbaannu akkasiitii kan akkanaatiin ni hafa bar ati gaafa nama sii tahuu argatte qalamaan gaafa nama siin taane argattellee haa waggaa tokko tofeem waggaa lama tofeem achumaan naa gaa ofirraa hin darba kana qofarratti deebaa jechuudha
eenyumaa huni fayyada kun nama fayyaa qabu jechuudha. Nama bilisummaa fedhu kamii fiyyuun taate amma nama tokko tokko faan arge sooshaal miidiyaa kanarratti biyya saniif bilisummaan hin taatu uummanni sun xiqqashoo gartee akkanatti cinqan malee bilisummaa hin beeku jechuun akka waan bilisummaa jechuun akka barbaadde utaalii namarra bahii yookiin waa balleessii waa gubii akkasitti fakkaata bilisummaa jechuun. Bilisummaa jechuun kan biyya bulchuu fi kan bululleen kan seera jalatti bulu. Inumayyuu bilisummaa san keessaadha kan namni tokkolleen akkana waa dubbatuu hin dandeenye jechuudha. Seeratu nama san ajjeesa taanaan eenyu nu cina dubbatuu hin danda'u. Haadha abbaan isaa jechuudha. Seera kan itti murisun jechuudha. Garuu fedha nama tokko siyaasaaf garaagarummaa adda addaatiif haala akkasiitiif kan jedhudha malee gaafa bilisummaan dhufte wantummaa namni irratti wal loluu hin jiru jechuudha. Wantummaa namni irratti wal dhabuu hin jiru jechuudha. Wanti ana malee jedhamuuf wanti irratti wal dhiibaniif hin jiru jechuudha. Kanaafuu araara rabbiin haa buusu uummata kennaa fi rabbi isaan walii haa galchuu jenna kan nuti gara kennaa walii galtema isaaniitti barbaanna. Ana Abdurrahman Mubarak biraan qophii biraatti walitti deebinutti nagaa naa tura.